Ayya fuudhee teeti. Ayya fuudhee jira. Fila beete. Fila tole lachuu ni fuudha. lachuu Hin ayyamtanii? Lachuu. bakka takkammoo. Laa lachuu fedhan. Ni lamaan bara jira. Haa? Sayyid dhufaa jira ulaa irraa bana dhufeera akkas eeggala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoonni dacheetu arraantana firaanki ajaa'ibaatiin Sa'iidiin godhuudhaa dhufe. Walumaanuu mee Sa'iid akka tasaa manaa hin jiru. Walumaanuu teenyee eeyna meegaa firaankii guutuu Muktaariin mari'annee turre itti bilbileetiin waa hundaa wajjin haasa'ee jira. Mee innummaan haa isinii ibsuuti. Asumaanuu karaa Muktaariin isin dabarsaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota dacheetu mara keessanuu akkam nagaa fayyaa jettanii har'a ka dacheen biraankii Sa'iidiin godhuu deemaa amma dura diraamaa dalaganii waliin qaxaranii turanii Sa'iid akka tasaa gabbayee ana dawwalee na taasaa ture kaameraa minaamin naa qopheessee kaameraa qopheesseefi jira yaadni isaa shamarran tana lamaan ni agartanii amma dura takkuu biyyarraa dhufanii addisiidha. Mana keenya dhufanii beekanii akkasuma YouTube irratti illee mul'atanii beekanii dachee maal jechuun eeda jara dallaalaa baafadhee yookiin immoo taaribaan fidadhee waan faallaa wayii taasisuudha. Sa'iidiin akka biraankii godhe jedhee natti himetti birriin qabu takka keessaa fudhadhu takka aruuza godhi birrii keetiin natti fuudhi jechuunidha. Sa'iid waan jedhu hin beekne yookiin haala jedheeni si qarqara jedhan fa'aa yookiin waan inni jedhu wajjumaan laallaa haga gaafa inni dhufuutti wajjin tura haga sanitti kaameraa dho'isinee waa hunda sirreessinee amma Sa'iid inni tura dhiqaala yogguu inni deebi'ee wajjin tura akkasuma dacheetuuf subscribe like godhuun bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Akkasuma daawwattoota kiyya jarrilleen haaraan turre garuu Sa'iidiidhaaf haaraa akkasa haaraa isa fakkeessee waan as turaniif isaan waan as turaniif isumatti haaraa godhamee jarri as turee jira. Ewa jarri as turanii jiranii yaani ka as dhufuuf haarawa malee jarri magaalaa keessa turee jira. Ewa as turanii jiranii yuutuubii mi'aamina hin talee Sa'iidiin beeku jechuudha. Sa'iidiif haaraa. Sa'iidiin beeku hunduu beeknu amma addisii fidde amanuu ni danda'a yookiin kamaaf siin jedhee ijoollee babbareedu sana eessa. Sa'iidumaaf haaraa ijoollee. Ijoollee babbareedu sana eessa fidatti jedhee sitti fuudhuu danda'a yookaan immoo si diduu danda'a yookaan si ari'afa hin beekamne akka gisee inni dhufuutti wajjumaan laata. Ayyee yoo tole nuun joolaan hojjetatee akkam taana. Haa inni nu tole hin jiru bara. Yoo jiyoo. Ati yoo tole jedhee itti heerumtanii maal? Itti heerumtaa maal qabu? Ayyee akkamittiin ta'e. Haa isa akkatti heerumoo? Nama jaartii qabu. Innummaan nu tole siin jeemoo? Ayyee akkamitti. Ati inni tole siin jee carraaqeeti. Biraankii godhuu deemna malee yoo itti heerumuudhaaf lubneere. Biraankii tana keessa milkiin jiraachuun mala. Hin sodaatin ati eeshi jedhee inni eeshi jedhee. Itti heerumuuf osoo hin ta'e biraankii daleenee dhufne malee yoo itti heerumneenne. Inni nu bar ishii jeentee baru bar. Akkas yoo ishii jedhee rakkoon qabu hin sodaatin ati maraafuu inni tole jedhee biraankii jennaan eega tole jedheen booda eega biraankii ta'e inni dhiisa kana sodaatin attama. Biraankii jennee kaameera akkasii agarsiisnaan inni nu bakka sanitti hin qalbisu. Akkasan daawwattoota keenya akka inni sirrii isa biraankii ta'uu sirriitti amanaa maaliif amma dura biraankii goota jettee itti dubbanne. Takka itti yaadeen jiru. Diraamaa hojjetaa kan malee namni mana ofiitti nama muhammad biraankii godhaa jedhee niyyata malee biraankii hin ta'a jedhee niyyatu amma kaameraa ni dho'isinaa fi Sa'iid akka biraankii ta'u abdiin qaba hanga gisee saniitti nu wajjin tura. Hayya ati kai saahibii ati kai kaameraa dho'isi ammee keetiin bilbilaan bakka inni jiru. Nero isira akkasii biraankii itti qophaa kaameraa kan dho'isutti ati dawwalii fi gaafadhu waan ta'e hunda. An bilbileetiin nu baatiif kaameraa naaf awwaaleeti. Yalla ta'u. Hayya. Sa'iid dhufaa jira ulaa irraa bana dhufeera akkas eeggala. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Abu salam. Abu difam. Zama, gran zama da. Fakat zama ya. Sahibi. Jalan. Akam naja. Hayya. Jilta. Semangat. Desu. Ayo. Desu. Akam sih. Naga odi. Man kulla na unjiro, nondu ya. Era na munjir. Mukta to.
Ati bar ganama dhufu jennaan saaboo jennaan kanas kas tanonni jee. Yaada jirtee bahe. Reefu kana bahe. Barra drama dalaguu filan dhufne. Ma drama jenne yaada kamii qabdi? Sitti haajamee to'an dhufe aboota. Wallahi. Ajaana baafte jeellee Wallahi. Wallaa ijoolleen tunis haaraya. Haaree beektu biyya dhufani? Biyyaa dhufanii. Biyya akkuma dhufanittiin bushaan kun qaba. Dallaala harkaa baase. Dallaala harkaa baase. Ijoolleen mana hakimaa illee geessee maramara ijoollee fayyaa qabdi. Dubra waa hunda. Maal guutaa barbaadu? Nama mantanaa kan ni beektaa magaalaa kana nama taphatanii miti. Akkasitti duubuma isaanii ilaalee sirriidha jee ni fuudhaa takka keessaa jee sii mari'achuu dhufe. Waan bareeda qabarree egaa fuudhu taate. Maal akka qabarree abuusa kan keessi wajjin dhaabana si gargaara. Akkasiin na gargaartan jeetii jedha. Abshir maal akka hundu. Saniifin dhufe. Kanaafuu ammallee kitti akkana na gargaartuun fadhu. Akkam. Ijoollee lamaan tana keessaa takka fudhattee akka na gargaartuun fadhu. Maal nu biraa jala dhufu. Laa dalagaa miti. Maal ati siin taatu akka fuutuu barbaada. Dubraa nama kanaa siifin godhaa. Ofii fuudhuuf maal martee wanna fuusuuf maal martee. Laa lolachuutu anis takkaan fuudha atis takka fuudha. Maa ayyoom jaartii fedhe sin jedhe. Dubra waan taateef. Taqabu nageetti jaartii manaa qabaatee yoom fedhe sin jedhe. An dubra waan taateef bara. Durba waan taateef qabu qaban. Sayiduun dubra tanyee takka fuudhu qaba jeeti bara. Ammallee waan itti fuudhu hin qabu. Hojii bakka hundaa'u na dandeessa jeeti akkam. Ka ati fuutu si gargaaree si bira dhaaban. Garuu takka ati fuudhu jettu kana tapha na fakkaatan. Fuudhuu qabda kana Sayidu. Fuudhuu qabda. Naasii fide takka fuudhuu qabda. Isaan biraa takka feete filadhu. Silaa jirra ni fuudhee takka feete attam fuudhee dha. Ati tafeete ati keessaa taate hambifteen naa ta'a. Akkas taa'an fuudhuu hedduu jechuudha. Ni fuudha ani dura siifin godhuu bara. Osoo ofii jaalatin osoo inni ijoolleen lachuu an dubra taate. Takka keessaa tafeete fudhu an taafte naaf gahii sanarra na gargaarta. Akkasii. Ayyeetaa umriin kee meeqa? 13. Ijoolleen xixiqqishoo bara. Haa ta'u. Gaafa namni jiru bara daddaa'ima. Akkasii. Tamam tam fuudhee tam na hojii. Mee tafeete keessaa filadhu. Akkasii. Inni taphata na fakkaate irratti. Inni taphata. Waan inni si godhu waan inni. Dhugaa jaarsa qabdani? Hin heerumne? Laa. Dubra si jedhu. Dubbii dhugaaf taasifamu kan. Dhugaan fuudha addaati yoo fuute tamam maalii rakkoon qabu. Ati takka keessa tafeetu fudhatteeti. Ani ayyoomi fedha sin jedhan. Silaa ani si fuudhee tola jettan isin. Akkasii. An tafada na fuusa. Ati akkam jetta allachuun ni fuudha. Fuudhi an tafeeta na fuusa. Akkas taa'anii kijibdaa itti argite fuudhuu fi dhumeeti. Ni sobdaa. Waan inni ifiifatu. Waan inni ifiifatu siin falmu kiyya malee. Ani taniin takka taatee hambifteen fuudha jee jibaa. Yoo lachuu an fuudhee lachuun jiin taatiis. Ani gaa'illeen godhu. Lakkii. Bureeni. Akkasii. Amma buree tana dura buree miti. Laafa beleeyyitan isin himneessa? Naa turre ta'e. Gaafatee. Obboleeyyin ijoolleeni. Obboleeyyin lamaan kana wajjin kunuun qabna jee jibaa. Akkasii. Ajaa'iba tapha ajaa'iba fiddee. Akkam jettamee narraan qabaltu? Narraan qabaltu. Dhugaa fuudhu. Ani illee akkasuma lakkate. Dhugaa ni fuutaati. Ni fuudhee? Kanaas fuudhi nuyi baroonni guutuu warra as keessa yeroo si gargaara si bira dhaabbanna. Ijoollee hundaa'u ni marachiisna. Waan si barbaachisu si bira dhaabbanna. Baroonni hundi qaba na fuudhi sanitti hunda olis baroonni as keessa jirtu tokkoffaa wal bira dhaabbachuun si galee baroonni nama keessa jirtu. Dachaas fuudhuu fedha waan akkanaatiin ni fuusisna fuudhuu fedha jenneen rakkoo takka qabu si bira dhaabbatan guutuun isaaniitu. Ati yoo duuba. Akkam. An kophaa kiyyaan fuudha akka ati takka fuutuu fara. Si fuudhuu dhufe malee waan fuudhuu dhufe. Anka akkanatti kana fuusituu fadhuwa. Koi takka nama sirraa fuudhabde. Obboleeyyanii miti. Nama itti barbaadu nare. Ijoolleen tun obboleeyyanii miti. Kanaafuu adda baasuu feesite anaaf fuudheetu. An namaan jaaladhu tokkoof takka irraa kan nuun qaba jeeti bara. Akkasii. Namni jaaladhu si jiru warra yuutuu baraarra. Eewa. Nama biraatiin kennu ture. Ani si jaaladhu. Warra jaartii takka hin qabne kennu ture. Naa obboleettii jaartiitii miti. Namaan faluuf malee kan nuun nan gammachiisu malee ati sittiin amana. Birruu. Amaanaa jabeessita jeeti bara. Birruu. Shaayi. Aywa. Saniifuu ati fi namni biraa addana biratti
Nama hundanii hin jaaladha. Kan inni irraa jaalladhu si ammoo. Sanii fi sii quudhuudhaaf si. Ati waan nu jaalatteef waan naaf ni jettee galatu. Ati fuudhu feetu keessaa fudhadhu fuudhi. Nu garuu Muktaar. Shaayii roobni jedhii meeshaa wayyaa. Walaa fuudhu. Akkasii. Ati tafuutu dhugaa yoo ka dhugaa fuudhuu hin taate. Waan barbaadeessu jira. Tole. Itti garoonni hin deechu. Hundu'e. Saddadhiisi. Akkasii. Yoo. Duuba uummata kan si jechaa fi deekkamii godhatu kan. Anaa jechuun biyya irraa fiddi. Amma asitti asiifiin matatti seef godhee. Ati galatoom si jedhee galatoom. Ati galatoomi. Ati keessaa taphee itti fudhadhu fuudhi. Taan immoo taasisa jaarsi hin qabne yoo fuudhu isii fedhii heerumuu fedhii kan qabatu taate nama laaliti. Wal barsiisuu tanaa wali fuudhi. Fuudhi ammaa immoo osoo hin barsiisu osoo hin jaalatin callisee wal fuudhee borumtaa adda ba'u jira beeki. Dhugaa. Shaayii fudhaa. Dura dubartii mana keessa jirtu akkasitti turtanii mana keessa. Okay, atis galatoomi. Akkas taate kun wanta ni fuudhutan. Tole ayyii. Kanaan keessa filata. Maali fuudhi? Obboleettii gaa lama akka keetii kan hin jaalladhu hin dhabamu. Yaa Sayidu. Atillee si gargaaree jette. Bareedaadha garuu ani maallaqa hin qabu beekaa. Maallaqa isaaniifin dallaalaaf kafalee waan hin qabu guutumatti waa hunda akka ati na dandeessuu barbaada. Maallaqaas waa hunda ilaa namni oguu mana hojii gala waan meeqa fadhaa. Kan hundaa'u saniifin akkas jee fide mishoon duraanis dubra jeeti. Atis akkana ta'an amma waa hunda akkanaa gootuu fadha gaa akkam jette. Nagaa. Sanbara naagalee jira. Si bira dhaabbannaa yuutu bara hundatu siimee. Ati si baratutti makamtee bira guruppii kenna. Kanaaf yuutu baratu siimlee si bira dhaabbannaa. Waan si barbaachisu guutuu. Maallaqaas ni fadha. Dhumaa rakkoo jiru si bira dhaabbannee jedhe. Waan si barbaachisu gargaaree jedhe. Atummaan jaartii argadhu malee si fuusisan. An jaartii kadhatu noo. Nu si fuusni jennee rakkoo jiru gara kennu. Si jedhe? Eewa. Atta keessaa filatti nuti hintee dhuftee yuutu barata waliin marannee si fuusna rakkoon takka hin jiru. Taate gaa. Taateeti. Dhageessa jiru. Gooliinna. Dirqama maallaqa kaashiin barbaadan. Dirqama takka yoo feete hambifadhu yoo feete narraa biti. Yoo feete hambifadhu yookaan narraa biti. Maal sirraa biti? Mishii yoo qaba. Gurguruu danda'ii nama gurguruu galte. Duba nama gurguruu wayii narraa hin baate. Nama narraa hin baate kana magaalaa itti wal gurguraniituma nyaachuu jira. Akkasii? Eessa gurguruu batte? Ati feetu narraa bitii gurguradhu. Tole yoo ati gurguru baratte isa eessan dhalaa namarraa bitaa dhage. Atis ni gurgurtu. Maal gurguru? Daldaluu fi anaan isaa namni badna walirraa daldaluu jira maal? Sirraa fi gurguradha? Gurgurii ati yoo. Meeshaa nama ilma namaati maal taate? Ilma namaati. Ilma meeshaa ta'e baramu. Meeshaa si ta'u. Haa hin garre. Isin siraan gurguramtanii? Lakkii isin hin fuudha. Asin gurguramtu? Beekuun haasuu daaligaa. Jaruu isin gurguramtu waan. Okay. Kalaas egaa ruusa barii deebii booda si gurguru. Si gurguru. Ayi dachee ima fidde dubbiidha. Hanga akkanaan ja'a kaashiin baraa siin jee maallaqa. Kaash feeta. Feetu dhiisina. Feetu gurguri. Feetu sibiratti hin dhiisa. Feetu namaaf illee kanni. Ammoo maallaqa kaashiin baraan keessa kaaya ammoo waan itti galchuu hin qabu ammoo. Hagam takka feeta. Hangam fadhu gaa yoo nakkade maallaqa guddaan fadha. Amma mee atuu ni beektaati. Atummaa waan akka jechuun bira. Waan akka guddaa. Hayyee ati sanii fi rakkoo hin jiru garuu ati har'a nama jabeessita. Bitadhi yookaan gurgurette har'a taphatu jirta har'a taphaa jiraata jirta. Bar magaaluma tana keessa ogguu dhufan namni wal gurguraati. Waliif fayyadamaa deemu jira isaanuma irraa hin bare. Wal gurgurette? Har'a dubbii maajaa tapha jirta. Har'a diraamaa dargachuu hunda galu. Awwan diraamaa dalagu warree haajaa na baasii fuudhaa fi si dhufeerree na fuusisnaan na fuusis duraan si fuusisee duratti fuudhinaan jettu si fuusinaan yoo fuute malee guddattu. Fuudhuun bareeda. Egaa nama ati diisii moo fadhate? Shaayii dabaladha. Asii fi gadi mantaa'e?
Ay dachee dubbii maa jira fide karra. Waan ajaa'iba! Bakka fuudhi naan ijoollee duraasi. Maan fuudhi? Ay. Kanaafuu. Prank irra jirta. Duruu shakkee jira. Ha? Biraanki. Eenyu si reesi? Eenyu si reesi? Kaamera eenyu si reesi? Saafficha kila na reesi Muktar. Laa ilaaha. Edaa karaa Akkamiin irra deeqabdee hoo? bitadhu haadhi. Piraanki tu waan kamaan inni fiifuu nagarree baraka piraanki irra jiru. Hin argine. Atis waan qabdu? Argamte kaamera si jedhamu. Ay sharrii kee. Ayi Sayido. Ara dubbii qabattee tuma dhufte Akkam nagaa? Ha? Akkaan jiiti. Dhalaa gurgurachuu deemtanii? Eegaa. Dhiisa iyyuu kana sirraa bitaa. Piraankii ta'uu beeyte minatti naarin gaarra. Maaliif haadha laalu? Hinaarin irra hiiti. Piraankii taatee jirta. Awwal marra yeroo jalqabaati piraankii si godhee. Takkuu gootee waa'ee piraankiitti itti adeemu beektu akkamitti adeemu? Ani har'a awwal marraan takkaa piraankii itti adeemu beeku. Ayyee siif haa taatu. Piraanki illee hin taane shakkee jira dur beektaa? Durmaanuu moo? Laa wanna shakkee. Hin taphataa yookaan immoo maaliif nafattanuu deema maaluma jedhee shakkee beektaa? Eewa. Malee piraanki jedhee illee shakkee. Piraanki takkuu waan itti addee waa'ee piraanki illee haasofteen beektu. Saniif narraa bitadhu. Waa'ee fuudhu dallee takka tamamas dhugallee se'e. Osoo ati narraa bitachuu baatte dhugama se'an. Bakka narraa bitatti santu kalas. Santu si shakkisiisee jechuudha. Akkas aduu piraankiin kun maal sitti fakkaata? Takkasiif kennaati fudhuu ta'ettillee nama jedha nam tokko tokko adiidha. Eewa. Fuudhilee nama jedha nam tokko tokko barbaade. Si galee sunis na shakkisiisne bakka narraa bitadhu santu na shakkisiise. Achirra piraankii shakkitee kaameeraa agartee jechuudha. Laa akkas achi akkas deebiin kaameeraa argina. Akkasitti. Garuu dhiifama natti naarin naa bibirii. Naaru adiidha. Waan isa jaalladhu fi pirankii si godhu. Ta'uu dachaastu subscribe like godhaafi. Silaa akka dhugaa taatees na gargaartee jirta. Galatoomii siin jaa. Bagaa si dubbadhee. Silaa na diddiis na gargaartee jaa amma kan na gargaaretti yaada galatoomaa yuutuubaroonni keenya qayyaman hundinuu baay'een isin galateeffadhaa jiraadhaa.